Itoophiyaadhaa fi Ameerikaan damee loltummaa fi nageenyaatiin waloon hojjechuuf walii galaniitii jiru. Qonnaan bultoonni jimaa keemikaalarraa bilisa ta'e oomishuu qabu jedhame. Ameerikaan qoqqobbii seenaa keessatti mul'ateen beeyne Iraan irra kaa'uudhaaf dhaaddatteeti jirti. Bakka jirtan maratti nageenyi isinaa ga'u daawwattoota keenya jalqaba irratti hordofaa turtan ijoo oduu guyyaa irraan tanaatiif isinii qopheeffanne. Miidiyaa keessan waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa keessanii himaa jiru Anuu Dimuusaati. Kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa irraan tanaatiif qopheeffannetti dabarra. Itoophiyaadhaa fi Ameerikaan damee loltummaatii fi nageenyaatiin waliin hojjechuuf walii galaniitii jiru jedhame. Itoophiyaa fi Ameerikaan damee loltummaa fi nageenyaatiin tumsa tarsiimoo irratti waloon hojjechuuf walii galaniitii jiru. Jilli loltummaa raayyaa ittisa biyyattii Daayirektarri hariiroo alaatii fi tumsa loltummaa Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuudhaatiin durfamu Ameerikaadhaatti daawwannaa hojiidhaa taasiseeti jira. Jilichi daawwannaa isaatiin ministeera raayyaa ittisa Ameerikaa Pentaagonitti itti aanaa gargaaraa ministeera dhimmoota Afrikaa Biraayan J. Elisii fi hooggantoota olaanoo biroo wajjin dhimmoota walirratti mari'ateeti jira. Marii isaaniitiinis biyyoonni lameen tumsa dippiloomaasiitii fi loltummaa irratti qaban gara sadarkaa olaanaatti guddisuuf walii galaniitti jiru. Tumsi tarsiimoon faayidaa biyyoolessaatii fi fayyadamummaa waloo mirkaneessuu keessaas akkasumas ammoo walamantaa waloo cimsuudhaan gaanfa Afrikaatii fi naannoo isiititti nageenya waaraa fi tasgabbii bu'uureessuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uun isaa ifoomeeti jira. Biyyoonni lameen hammattoo tumsa walii galtee saffisaan gara hojiitti galchuu fi gara michummaa tarsiimootti guddisuudhaaf murannoon qabanis ammoo mirkaneessaniitti jiru jedhameeti jira. Dabalataanis garicha hooggantoota dhaabbilee Ameerikaa biroo wajjin marii taasisuudhaan daawwannaa taasisuu isaanii ragaan ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa argame ni mul'isa. Qonnaan bultoonni jimaa keemikaalarraa bilisa ta'e oomishuudha qabu jedhame. Yuunivarsiitiin Haramaaya qonnaan bultoonni oomisha jimaa qulqulluu keemikaala irraa bilisa ta'ee fi nageenyi isaa mirkanaa'e akka oomishaniif hubannoo fi dandeettii isaanii cimsuun barbaachisaa ta'uu isaa himeeti jira. Qonnaan bultoonni leenjiin bu'a qabeessummaa oomisha jimaa cimsuudhaan mala oomisha fooyya'aa ta'e akkasumas ammoo to'annoo dhukkubaa fi ilbiisotaa irratti dabalataanis itti fayyadama qorichaatii fi fayyaa irratti fuulleeffate yuunivarsiitiin Haramayaadhaa kenneeti jira. Qonnaan bultootaaf leenjii bu'a qabeessummaa oomisha jimaa cimsuu mala oomishaa fooyya'aa ta'ee fi to'annoo dhukkubaatii fi ilbiisotaa irratti akkasumas ammoo itti fayyadama qorichootaatii fi fayyaa irratti fuulleeffate yuunivarsiitii Haramayaatiin kennameeti jira. Qonnaan bultoota oomisha jimaa irratti bobba'aniif hojjettoota misoomaatiif ogeessota fayyaatiif qaamolee dhimmi ilaallatu kanneen birootiif mooraa yuunivarsiitii Haramayaa keessatti leenjiin kennameeti jira. Yuunivarsiitiin Haramayaa yeroo duraatiif jimaan akkuma bunaa fi warqiidhaa qonnaan bultoota naannichaatiif madda galiitii fi jireenya ta'uu isaa hubachuudhaan qorannoon jimaa irratti xiyyeeffate akka geggeeffame kallattiin kaa'amuu isaa itti aanaan pirezidaantii dhimma misoomaa fi bulchiinsa yuunivarsiitii Haramayaa Dr. Abdii Mahammad ibsaniiti jiru. Godina Harargee Baatii fi Lixaa keessatti haala oomisha jimaa hidhata gabaadhaatii fi itti fayyadama keemikaalotaatii fi akkasumas ammoo oomisha jimaa irratti yuunivarsiitiin Haramayaa qorannoo geggeessee kan jiru hogguu ta'u qorannoo kanaanis ammoo keemikaalonni oomisha jimaatiif qonnaan bulaan itti fayyadamu dhiibbaa fayyaa namaatii fi naannoo irratti akka qabu ibsameeti jira. Yuunivarsiitiin Haramayaa qorannoo adeemsise kana irratti ogeessi muummee garaagaraa barattoonni digirii lammaffaatii fi sadaffaa hirmaachuu isaa ibseeti jira. Qonnaan bultoota qorattootaa fi qaamoleen qooda fudhattoota leenjii kana irratti hirmaatan ammoo hubannoo fi muuxannoo leenjicharraa argatan hawaasaaf dabarsuu akka qabanis dhaamameeti jira. Itoophiyaan daandii kiiloomeetira 1,180 diriirsuudhaan Afrikarraa sadarkaa sadaffaa qabatteeti jirti. Itoophiyaan daandii imalaaf oolu waliigala kiiloomeetira 1,180 ol diriirsuudhaan ardii Afrikaa irraa sadarkaa sadaffaa addunyaa irraa immoo sadarkaa 30ffaa qabachuu isee dhaabbanni humna waraanaa Ameerikaatti argamuu fi Global Fire
Power jaamuudhaan beekamu gabaasa isaa kan bara 2026 baasee jiru mul'iseeti jira. Itoophiyaan Afrikaa kibbaa kan sarara daandii kiiloomeetira 1750 diriirsuudhaan Afrikaa irraa sadarkaa duraa irratti argamtu, akkasumas ammoo Naayijeeriyaa tan kiiloomeetira 1195 diriirsuudhaan Afrikaa irraa sadarkaa lammaffaa irratti argamtutti aanuudhaan 1180 diriirsuudhaan Afrikaa irraa sadarkaa sadaffaa qabattee ka jirtu yeroo ta'u ammoo Keeniyaan daandii kiiloomeetira 1161 diriirsuudhaan ardicharraa sadarkaa afuraffaa qabattee jiraachuun ifoomeetti jira. Addunyaarraa ammoo Keeniyaan sadarkaa 32ffaa qabatteetti jirti. Kaaba lixa Naayijeeriyaadhaatitti bidiruun garagaluudhaan namoonni hedduun dhumaniiti jiru. Kaaba lixa Naayijeeriyaa kutaa bulchiinsa Sokotootti keessatti bidiruun garagaluudhaan yoo xiqqaate namoonni 46 dhumaniiti jiru. Bidiruun tun nama 70 baattee akka turte kan tilmaamamu hoggaa ta'u, baay'een isaanii ammoo bidiruun dhidhimuu hordofuudhaan lubbuun isaanii dabarteeti jirti jaameeti jira. Dubbimaan poolisii naannichaa Ahmad Rufaayiidhaa akka ibsanitti yoo ta'e reeffi namoota 46 naannawa Goroonii keessatti bakka Gooraawo ja'amutti argamee jiraachuun ifoomee ka jiru hoggaa ta'u, namoota bidiruun dhidhimteenii turte keessa namoonni 16 ta'an lubbuudhaan baraaramanii ka jiran yeroo ta'u, ammallee namoonni 15 ammoo achi buuteen isaanii dhabamee jiraachuun ifoomeetti jira. Naannichi barbaachaaf bakka tolu ta'uu dhabuun isaa ammoo qaamoleen nageenyaatii fi tajaajila baraarsaa garas imalanis akka lubbuu lammiiwwan kanneenii baraaruudhaaf rakkatan taasisanii jiraachuun isaan ifoomeetti jira. Balaa bidiruu akkasii Naayijeeriyaa keessatti baramaa ta'uun isaa ibsamee ka jiru hoggaa ta'u, bidiruuwwan humnaa ol fe'uudhaan yookaan ammoo bidiruun moofaan namoota hedduu fe'achuudhaan seerotaa fi qajeelfama balaa tasaa osoo hin hordofin bishaanirra yabaluudhaan kan uumamus jaameetti jira. Ameerikaan qoqqobbii seenaa keessatti mul'atee hin beekne Iraan irra kaa'uudhaaf dhaaddatteeti jirti. Ministeerri maallaqaa Ameerikaadhaa Scott Bessent Ameerikaan qoqqobbii hamaa seenaa keessatti argitee hin beekne Iraan irra kaa'uudhaaf akka jirtu beeksiseeti jira. Tarkaanfiin qoqqobbiidhaa kan Ameerikaan fudhachuudhaaf jirtu kun ammoo opereeshinii waraanaa Waashingtan Teheraan irratti geggeessaa jirtu laaffisuudhaaf kan jirtu ta'uu kan akeekessi jaameeti jira. Dubbiin Bessent kun kan dhaga'ame ammoo kamisa yoo ta'u, dhaaddannoo Trump waraana dinagdeetii fi akeekkachiisa biyya Iraan deeggaran kamiifuu kennuu isaa hordofee hoggaa ta'u, dhiibbaan dinagdeedhaa kan Teheraan irra kaa'amuuf jiru kun ammoo Teheraan waraanaan bututtee jirtu daranumaatu laaffisuun mala jaameeti jira. Oduu xumuraatiin ammoo Piriimer Liigiin Ingilaand har'a jalqaba. Piriimer Liigiin Ingilaand kan bara dorgommii bara 2026 hanga bara 2027 har'a galgala sa'aatii 4 irratti taphaa shaampiyoonaa bara dabree Arsenaalii fi Coventry City jidduudhatti geggeeffamuudhaan jalqaba jaameetti jira. Bara dorgommii dabre waancaan liigichaa kan mo'ate kilabiin kaaba London Arsenal waancaa liigichaa walitti aansee yeroo lammaffaaf mo'achuuf kilabicha Coventry City kan leenjisaa Frank Lampardin hoogganamu wajjin taphachuudhaan imala isaanii jalqaba jaameetti jira. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan ammoo garee isaa cimsuudhaaf yeroo foddaa dabarsa taphattoota akka Bruno Guimaraes, Christos Solisii fi Ezri Konsaa gara garee isaatitti makuun beekameetti jira. Torbaan jalqabaa keessatti Hull Cityidhaa fi Manchester United, Newcastle United fi Liverpool, Fulham fi Chelsea akkasumas ammoo Manchester Cityidhaa fi Bournemouth jidduudhatti taphaawwan hawwii guddaan eegaman ni geggeeffamu jaameetti jira. Egaan daawwattoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduu isin biraan gaa ture kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiilee Waliif TV taafanitti dhufanii yeroo gaarii qabaadhaa nagaan naa tura. Fayyadaa.